mura gize Moonlight. gize harti samor mamura abida da turte munira wajji Tadi ga dhugaatte hootami. tadi ga dhugaatte suusuu takka ta gurbaan kenna baali fuudhita Maal eegale gurbaa sun dayyuus ni qabeen fidu isaan dhuydi billaahi alaykum. koyat irraa fuudhee Dubaay fidatee fuudhee ilmoorraa dhalfate maal godhuuf wanna godhadhe isin dhiirri keessa kasi komando yoon gara hudduu beeraa irraa haftanii beekte abbaa kan kee dhiiga dhuddee yoo isin daabboo sii kennitanii yoo du'aa fuudha bara Laa sanana maraan hin jedhin ka anamma warra san irraa himiti. dhiiga abbaa isaa dhuddee yoo isaa daabboo ishii jettee abbaa isaa gatteessan kalaas deemuun sii godhe Wallahi rakko wanni amma deemaa jiru adaa ummanni keessa wal ijaaree waa fixaa ture. Nu nagarru bar nu miskiina bar odeskirool ol goonettuma viidiyoo malaallee sila ijoolleen maakkara ol gootenne bira tarraa adaa ijoolleen keessaan gurmooytee kuun mallaqaan kuun waan qabuun bira dhaabatanii ijoollee fichisiisan miskiinan. Mee amma ishii mucaa amma dheengadda du'eessan mana keessatti gargaarsisan haa fidu. Kamiin? Mucaa haadhaa tokkocha ka Umar Rabbii jedhi waliin nyaanne. Tin bakka hin jiru. Maafa godhattu sin waa tokko itti hima bakka itti dhaladhee godina Jimmaati guumaadha jechuudhaani. Yeroo tokko karaa tokko itti ergataan ture illee karaa isaa nuu poosta jedheeti. Karaa guyyoo tokko argeedhaa poosta jechuudha. Karaa tokko bulchiisni godina miila duwwaa dhaqee eddee karaa sana miila duwwaa dhaqee. Dhaqee laalee shawaarra firfirtanii deebi'an. Guyyaa tokko itti poosti godhe. Makiinaan gaafanne miila duwwaa dhaqeen sin jedhe bulchiisni godinaa dhugaa walitti himna. Bakka itti dhaladhe jechuudha. Guuma beekan ijoolleen gara gaatiraa sigimoo kun jechuudha. Karaa jira karaa eenyu wayiiti. Hin dhagaa jechuudha namni jawaariin kana amormanu malee hinuma dhagaani jechuudha. Amma waa tokko isinitti himaa. Jawaar humna guddaa inni qabu. Jawaar bar mootummaan wal dhabe malee namoota ilaali. Anamma kaabinoota keessaa firan qaban. Jechuun namoota wal beekuun hin qabaan. Utuma mootummaa deeggaruun wanna kana dhiisi wanna kana godhi jedhanitti himan. Jawaar miseensota mootummaa miseensota paarlaamaa hundaa waliin akka inni hariiroo qabu beekti moo hin beektan? Miseensota mootummaa dhaqee keessa jiraatee ture bilbilaan eegasii yeroo wayyaanee bakkee taa'eeti miti keessa taa'ee firoonfate namni jawaariin jaallatu bara hooggantoota mootummaa kana keessa jira bara. Isin kana hin beektan garuu. Inni bakkeen irra sun keessaan bar jawaarii waliin hariiroo dabarsaa bara. Waan isin hin galleetu jira. Namumti mootummaa wajjin taa'ee biyya hoogganu jawaarii waliin akka inni jiru quban qabdan. Ayida haasaa keessatti harkuma abiyyi nan si tumsiisaa garuu wanta ittiin diqqar kaabaate. Jawaarii ka. Dhugaa rabbii. Diqqar kaabaate wanta ittiin sun. Harka abiyyi nan si tumsiisa jechuun icciitii guddaa lafa kaa'e jechuudha. Nama waan fedhatti hiikkachuu danda'udha namni waan sana hiikuu danda'u. Eda haasaa sana diqqar amallatte jawaarii ka icciitii jabduu baate jechuudha. Harkuma abiyyi nan si tumsiisa. Kana jechuun abiyyiin dhaqeettum hin jedhu bar caasaan abiyyi harkuma abiyyi quba qabaadha. Icciitii guddaa darbate diqqaa afaanii baate icciitiitti jaallateen baate. Icciitiitti fayyadamaa jiru baase jechuudha. Icciitiitti fayyadamaa jiru baase. Eenyutti jawaaree nama saaxilu enna fakkeenyaaf amma. Nama ni saaxilaa jiru kana eenyu sadabaa jira. Ting yaadame. Nama jawaar saaxilu kana biyya keessaa eenyu sadabaa jira. Eenyu sadabaa jira. Attuu dhiisii. Attuu dhiisii moo attuu dhiisiidha? Abiyyi sadabaa jira jechuudha. Nama jawaar saaxilu kana eenyu sadaba mootummaadha jechuudha. Mee waan isinitti himan koomishiniin mootummaa jechuudha. Koomishiniin mootummaa akka jawaar waa'ee aanaa tokko poosti godheen gadi ba'ee ibsa baasu sana. Dafee akka inni ofirraatti lolu laal. Humna qabaa jechuudha. Jawaariin jibbuu waan biraati. Anamma fakkeenyaaf siyaasa jawaar sana deeggaru abiyyuma deeggaree wajjin du'an. Garuu jawaar humna qaba. Suudii kana keessa galee waan manguddoo Arsii finnee kadhannee, manguddoo Harargee finnee kadhannee, manguddoo Jimmaa finnee kadhannee, Walloo finnee kadhannee dadhabne hin kadhatinaa. Kadhaan hin ta'u. Burjaajessee jechuudha hin diige jechuudha. Ijaarama Suudi Arabiyaa keessatti ijaaramee jiru warra muqiimaa, warra majuulaa gaditti taa'ee jechuudha. Eeno. Likki galchuu jalqabe warri sun maal ta'uu eegale ofirratti fincaanuu eegale gaafa laayivii banatan ofirraa dubbachuu dadhaban jechuudha. Miira sodaan guutamuu eegalan. Maaliif
jawar harki isaa dheeraa akka ta'e beeku waan ta'eef. Nuti jawaariin ka tuffannu maaliif beektu? Sababa ni yaada nuti yaaduu dhiise malee jawar wallaalaa ta'eef miti. Namni kamuu ka jawaarii darrabsoo ka tuffatu sababa ni waan inni jedhu sana yaaduu dhiise malee jawar wallaalaa ta'eef akka hin taane beekala. Kana beekuu qabna jechuudha. Jawaariin anillee kana darrabsuu fi waan yaadu waan inni yaaduu dhiiseef malee jawar wallaalaa ta'eef miti bara. Narra beekaa ta'uu danda'a garuu waan yaaduu dhiise akka inni itti yaadutti waan fedhii kooti waan hojjechuu dhiiseefan jawar qeeqaa jechuudha. Namni kamuu kanuma bara. Kanuma bar dhugaa walitti himna waan ta'eef waan fedhii koo waan qalbiin koo waan fedhii kiyyaa waan yaaduu dhiiseef hin jibbinaa jechuudha. Maaliif waan fedhii keetii nama yaadne nu jibbita seeruma isaati kun. Paaworii qaba jechuudha jawar. Akkamitti paaworii qaba jechuun ijoollee Suudi Arabiyaa keessaa burjaajesseera. Mucaa Awurooppaa jiru kana maal maqaan isaa kasurree mataan an baafa jiru kan hirriba dhorge boo poostii tokko maal akkaatti Ahmadiin sabbarzeenaa. Sabbarzee nani irriba rabne jechuudha karaa deema eega jawar waa isaa poosti godhee karuma deema inni hirrabne jechuudha. Amma yoona karaa deemaa jira iddeen irra qumbeekamu. Rifate jechuudha. Na ajjeesisiira jawar bakka hojii kootii irra qabeera. Jawar sadarkaa Awurooppaa keessatti akkana nama sodaachisu qaba eega ta'e nan dinqisiifadha. Dhugaa rabbii humna qaba nan dinqisiifadhaan. Jawar garuu icciitii guddaan inni dalafa nuu kaa'e tokko harka biyyiitiin sirkuchiisa jechuun sun qoosaasitti fakkaata miti dhugaadha sun. Wallaahi billaahi dhugaadha harka biyyiitiin sirkuchiisa. Harkuma abiyyiin sirkuchiisa jedhe sana sirruma jedhe. Kanaaf immoo maafiyaan amboo keessaa 120 ragaadhaa jechuudha. Ofii raqeeniin maafiyaa 120 sana. Sini galee maafiyaa 120 sana ofii raqeeniin caasaa wayii ijaareen qaba. Biyya keessaa mormee ba'e. Garuu maafiyaa 120 amboo keessaa mucicha ijoollee faarfataa wangeelaa wiqee warra imoo keessaa akka darasaa tokko kijibduun hin jirtu. Warra sobee sin fayyisa jedhuu fi darasaa sobdee maallaqa sassaabbattu warra imoo kana keessaa namni wallaaltanu. Warra akka sana godhu ijoollee faarfattoota sobanii maallaqa ijoollee irraa funaanan sana qabutu jira mucaan tokko. Qacam jedhu sana. Sirii galee mucicha bakkeetti hafe waan isin ajaa'ibu. Mucicha mee qacam jedhu peenteeratti fakkaata akka jira akka koo ani yeroo tokko imootti era keessa ka'uu nan saba warra sobanii saaksantu jiru immoo kana keessa jechuudha amantuma hundar maallaqa sassaabuu jedhanii diinaul yaa warra maallaqa sassaabantu jiru kiristaana keessas musliima keessas warra sobanii du'aayinsii kadhaa markazatee eebbifamaa abalu kottu waaqayyoon natti dubbate jedhanii warra maallaqa sassaaban kanatu jiran warri sun bakkuma hunda jirti jechuudha amantuma hunda keessa waa labbi godhatti kiristaanas amma musliima keessa markaza abaluutee eebbifamaa ustaaza abaluutee nyutaa jedhanii waa kukkutatu eenoo noormaal bakka hunda jirti jechuudha amma warri peenteesi warra ortodoksiisi waaqayyotu natti dubbate waa'ee kee jedhanii labbi godhu mucichi sun isa qacam godha jechuudha mucichi piristaantii natti fakkaata mucicha sana xumura irratti bakkeetti hafe jechuudha jawar poosti gochuu dhabe bakkeetti hafe mucichi sun jawar poosti godhe guyyaa lama bakkeen bul achumaan ol gale egaa amma as keessatti jawaariif abii waliin bulchaa jiruu yiisi jechisiisa jechuudha oolaalta ta'e markaza dhiiseetti hattuu salaattu jazbaa konkaa kana jechuudha markaza keessatti 10,20 kennitee dhuftee abaluu eebbifamaa jira nashiidaa naa baasaa jettee kennitee markaza dhii konkaa luuxxu jazba maalan dhiisareen nashiidaa sii baafama akka 20 achi haati kee waan ittiin ashaboo bitattu hin qabdu konkitti markaza dhiiseetti warra nashiidaa eebba ustaad abaluu jira jettee birri 50 darasaatti kennitu warra kanatti kun hin deeggaroon siyaasicha warra imoo keessatti maqaa charchiitiin maqaa wangeelaatiin maqaa quraana deenyuutii eebbifamaatiin maallaqa walirraa sassaabdu kana hin deeggaroon shiftochi naachuu leebochi naachuu naante donqoorochi raajii sobduu darasaa sobduu dhugaa rabbii sobdoota warri kun warri maallaqa sassaabdu imoo keessaa achi nan deebisin gara imootti jechuudha warri sun kijibdoota jechuudha walumaa galatti warri sun kijibdoota jechuudha wallaahi billaahi darasaa achi keessaallee kanaaf faarfattuun achi keessaallee kanaaf namni waaqayyoo jedhee si barsiisu hin jiru namni rabbii jedhee si barsiisu hin jiru wallaahi hin jiru inni achi keessaa waaqayyootu natti dubbateedha waaqayyo lafa noolu sayyuu abaaree gal lakkise dhuguu rabbii sitti maal waaqayyootu natti dubbatee ati bari jireenya keetii eebbifamaadha kan saa abaaramaadha bar jireenyi dhufee maal jedha du'aa isii kadhaa quraana kana ni haffazda akkasii ustaaza baluutii fuudhaa jiru kottu 10,000 kenni jedha jechuudha inni guyyaan saa abaaramaadha achi taa'ee saamaa jechuudha shiftochi naachuu achi nan deebisinaa jechuudha warri sun warra sanaa mucichi qacam jedhu suni
Poostii jawaariin ol galee jechuudha. Jawaar poostii goonaan deebisee wanti garaana nyaate mucaan sana nan argaa. Nan hordofa yeroo hedduu mucaa qacam jedhu sana jechuudha. Waan akkanaa nan jaalladhan waan waasaa xiltu kana natti tolti. Natti dhufa viidiyoon isaa beekisu. Ajumaan jawaar poostii godhee. Jawaar poostii godhee maal fidde jedhee jawaarii deebisee poostii godhe. Saatii laman turre naa kan jallee ol galee jechuudha. Jedhame jawaar barrii bane kotti ol galee. Amma gaa jawaartu biyya bulchaa jira jettamoo mootummaa kanaa wajjin bulchaa jira moo ittamu jawaar mormaadha jetti. Amma wanti jawaar saaxilaa jiru kun mootummaan deemee tarkaanfii irratti fudhataa jira. Jawaar nu fayyadaan jiruure. Nu fayyadaan jiruure asitti nu fayyadaa jira jechuudha. Dhugaa rabbii galata walii balleessuun hin taatu. Arrabsinu waan nu yaadne yaadu laalle dhugaa waa tokko isitti himan. Yeroo kanatti wallaahi wabillaahi waan milishaan ijoollee biyya keessaa godhaa jirtu hin dubbadhu waan quba qabu jechuudha ganda kiyya keessaa. Waraanatti naquu jettee giddeetaadhaan inni isin hin jedhe. Wallaahi halkan qabdi kunoo mucaa tokko obboleessa isaa sadii qaban raayyaa waraanaatti ajjala jira isatu dawwalee baase. Dirqiin ijoollee sadii jechuudha obboloota isaanii miseensa keessa jira. Sadii waan isin godhaa jirtu jechuudha. Jawaar nu fayyadaa jira jechuudha. Garbi nu fayyadaa jira. Jawaariin ajibbiin rakkoon qabu garuu akka inni nu fayyadu immoo beekuu qabna jechuudha. Asa deebinu jechuudha gara Suudiitti. Gara Suudiitti asa deebinu. Jawaar eega waan Suudii kana keessa harka kaa'ate afarsoon bakka lixu dhabee waa'ee jawaar wotaawwata. Waa'ee qabaa dhiise, waa'ee walajjechaa, waa'ee walloo, waa'ee gandaafeera. Afarsoon waa'ee jawaar wotaawwata amma jawaaritti deebi'e. Maal muzammil waa'ee jawaar usmee waa'ee jawaar warri eegasii ajjeesaa qabaa jedhan amma maal godhan kallattiin jawaaritti deebi'an humna jawaar ilaali jechuudha sirratti humna qabaa jechuudha. Dhugaa rabbii ajandaa wal qalamaa jiru jijjiiruu danda'uun isaayyuu humna agarsiisa jechuudha. Waan salphaa miti bara. Sheekonni jijjiiruu jettee sheekonni kaayiroo kun dhiifama naman kabaju keessa irra nan dhiisa waa jechuu feeti. Sheekonni kaayiroo kun wal geessee kanachii wal geessee kadhattee dadhabde yeroo tokko. Inni dame isin dhageenyu jedhame. Jawaar kadhaan hin ta'u. As jaarman keessa taa'ee biyya diimokiraasiidhaan jedhu yoo nama ajjeesayyuu kun bashannanee mataa ol qabatee jiraatan jedhu sa'aatii 24 walitti fincaa jechuudha. Inuma deemammoo wanaa mucaan tokko amma jedhan sun. Maal akkana daafee du'ee amacculullee maal jedhe du'ee dhabamee horke. Isa Jawaar amma sanatti moodiin ni qabate moo la ilaha illallah. Nama harka isaa fuudhee doolaara 1,000 kitaaba irraa bite maal godhe beektu suuraa dukkanootuu rabbiin cha'u jedheen. Eddeen fidee leen beeku fidee dhoobee eessa kun jedhe. Nama harka isaa fuudhee harka isaa ni qannee harka dhungate jechuudha cululleen ama culullee harka Jawaar Mahammad nama dhungate. Harka qabee harka sana galee dhungate jechuudha. Jawaar harka isaa qabe sana eenyuun jedhee waakkate jechuudha. Gara jabeessa Jawaar kun yeroo gara jabeessa warabbii gara jabeessa wallaahi. Kitaaba dhungatee Jawaar abbaa biyyaa jedhee jedhee ilma maalii jedhee harka isaa dhungatee kitaaba dhungatee Jawaar gara jabeessa warabbii. Asitti naa ta'e gaalaal kitaaba narraa bitte hin jenne nama akkasii immoo nan deeggara si beeka hin jenne bar eessa kun bakka dhaloota isaa fidaa waraqaa ID isaa jedhe isaan teessu miti namni numa sana lookeeshina hojii isaa bakka shariikaan hojjetu eenyu isaa Facebook irratti facaafte gaa hanga yoo naa mucaa sun hin deebaa jira ramne jechuudha. Olumaa gad deemaa eessa akka raquun beeku maal akka godhuun beeku jiruudhuma harkaa gati Jawaar. Maalutu dubbachuu dhiisa akkanatti hin dhimma amma ni dubbata sana caalamma ni daafete utuma adabame sichi waan ta'u sun onnin tabalaasheera. Jawaar is power ingiliffaan isitti masila humna qaba Jawaar nu fayyadaa jechuudha. Nu keessa galee gaafa kana nu biixxa'u guyyaa lamman kana dhiiga namaa ilaalaa turtan miti guyyaa lama sadii amma waa'ee Jawaar ilaalaa jirtu bara humna qabaa jechuudha jijjiireera ajandaa kana dhugaa walii galchuun keenya gaariidha. Humna qabaa namoonni afur qabameera dha ajandaa sobaa nutti himu nama nuti tokko qabsiisuu dadhabne afur qabsiiseera yoo ta'e Jawaarii waan maalirraa fuuna galatoomee ennaan jechuudha. Aan dhimma kana keessattuu ijoollee ijoo ta'an waan kana irratti xumura irratti ragaa qabatamaa waliin gaafa Jawaar gadi baase anarra booda Jawaarii jechuudha. Dhugaa rabbii. Ilaal Jawaar kun in sobdi sheekonni waa tokko isitti maal sheekonni araaraa jettu harka wayyaa jalaatiin ajjeesi jetti quba qabaatu wallaahi billaahi. Namtu sheekonni kun namni nama isaa ilaal wanni yeroo hedduu nu keessatti ta'u arsiin nama siin qabattu wallaggi nama isaan qabatu jimmi nama isaan qabatu araara dubbanna jedha malee silaa kaayyoon kana wanta gochuu qabdu maali beektaa walloon namuma isaatti duuluu qaba ture ilaal dhimma kana xumuruuf sila walloon maal goote
namni biraa dhufee walloo qabachuu qabu. Walloodhuma tukaatee itti duulte jechuudha nama dubbii balleessutti. Walloodhuma qabachuu qabdi. Arsiinis nama si arsiidhuma qabachuu qabdi. Itti duuluu qabdi jechuudha. Ana mootu jimma waa balleessee jimma tokko. Awwaay kutaa biraa tokko dubbadhu jimma irraa gadi hin bu'u. Shaayii dhugeesh. Thank you. Galatooma. Ambuu haddaa qawaash. Uffata wallaa. Galatooma ishee. Hayyee ishee buufanneera. Asaa wal kaan gandu bannaa taachuu. Tap screen guys. Tap screen. Maqaa ishee kaadhiisii. Jawaaris humna qaba jechuudha. Wallahi billahi jawaar humna qaba. Humna qaba. Nu ol eenyu ol humna qaba jawaar. Imanuu bakka. Akkamitti humna qabaan jawaar humna jawaar akkatti tamantu tokko akka jawaaritti humna qabu. Ajjeechaa namni ciisee wal qalu kana ajandaa biraatti jijjiiree jechuudha dhufe. Nan qabsiisee dee suuraa nama laxxafee an keessa jiru ofirratti finca'u inni Jarman keessaa eegasii qabaa jedhu an hin jenne jedhee kaadu inni nama ajjeesi jedhu an hin jenne jedhee kaadu itti bilbiluu aboo Itoophiyaa maanatti bilbile nama kaadu itti deebi'e jechuudha. Humna guddaa namni kun nama nuti qusatachuu qabnudha jawaar. Nama nuti qusatachuu qabnudha nama nu fayyaduu danda'u. Laashamseera waan kana jechuudha. Waan amma suudii keessatti ta'aa jiru kana laashamseera jechuudha. Dhugaa rabbii. Amma abaluu naga amma maal godhaa jiran? Mee laala waa tokko isin hima. Guyyaa jawaariin dubbanne dura hundinuu waa'ee ajjeechaa dubbata. Ajjeesuu angoota anata ajjeesaa lal. Yoo argisaniitu ta'e jechuun waa'ee ajjeechaa dubbata. Anatu ajjeesaa anatu qalaa annama gootummaa dhaaddataa ture. Amma gaafa jawaar gadi ba'e maal ta'an? Abaluu keessa hin jiru abaluu nagaadhaatti kaane lal humna isaa jechuudha. Dhiisuuf jechuudha amma dubbiin kun wal nyaateera jechuudha lal. Humna isaa agarsiiseera jechuudha. Gaafa jawaar saaxiluu qabu waan keessa hin jiru lash maaltu taaree ajjeechaan naaf adeemaa jechuudha. Duuta naaf adeemaa wal ajjeesuu naaf adeemaa jechuudha. Eessatti deebi'u fookas godhu jawaar irratti godhu. Amma jawaar arrabsuutti deebi'u jawaar akkana jechuutti deebi'u. Si galee amma muzammil suni qabamee tanish. Yoo qabamee humna jawaartu qabsiise malee humna keessa miti. Garuu suuraa poosti godhataara warri poosti gochuu dandeessi qabameera taanaan namni tokko dhimma kana wal qabatee qabameera taanaan jawaaris paawur humna jawaar. Namni tokko qabameera yoo ta'e Saawudii kana keessatti eenyuun hin dandeenye jawaari mootummaan. Maaliif jedhaa wal qalmaan kun har'an taane bar eengada waggaa darbe ta'a ture bar hin qabamne namni. Kan ajjeese kottuu kiiseedhaan eenyu ta'an ture garuu dogoggora tokkotu deemaa jira waan nan tun dubbate mucaa shurrubbee jedhamu rikardi godhaa deena la shurrubbee mucaa walloo sana jechuudha mucaa sana cubbuu qubatti qabaartu wallahi rabbi sin innisu mucaa shurrubbee walloo sana jechuudha maamma shurrubbeeti miti maqaa isaa yuuna jalaa kutee jechuudha shurrubbee dhumaan isa beeka waan ta'eefan ila mucaa sana qofa irratti quba dogoggoraa qabaa jirtan mucaan sun mucaa baay'ee nagaadha. Dhugaa rabbi yoo dhuma jibbiinsuma dhuunfaa wayii maamma shurrubbee sanatti quban taane qabaa jirtu jechuudha qoba dogoggoraati sirrii miti ittiin qabinaa mucaan sun nama tokkummaatti amanuudha gaafa isin mucaa quuftuu jettanii baaftanii asii facholii gaffiisiftan utuu ganda isin hin gaafatin amantaa isin hin gaafatin nama 250 oo jedhee sitti kenna mucaa isaatti cubbuu fudhattu jechuudha quban qabinaa mucaan sun nagaadha takkaa isaa lola dubbatu dhageen beekwan isinii galee. Takka kan nuti itti beennu akkas itti beektu miidhuma kanarratti ka ajjeesee dhubeen namiti nuti. Isa ajjeesu argina isa ajjeechaa labsu argina. Kanaan beenna ka wanta biraa maal hin beenna. Garuu mucaan sun takka afaanii waan hamaa dubbatee hin beeku amman argetti. Ajjeesaa jedhee hin beeku qalaa jedhee hin beeku Oromoon tokko isa jedhuun arga malee. Amman argetti jechuudha mucaan shurrubbeen jechuudha. Oromoon tokko isaa jedhuun arga malee isaa wal ajjeesaa jedhu argee hin beeku. Nama gaa kan ragaatti baatu wal ajjeesaa inni jedhe ragaatti baata mitiiree. Yoo gurra keetiin dhageesse mitiire. Jira tokkoffaa waan Jawaar Mahaammadiif nuti godhe wajjin rabbii gaditti jechuudha. Lolli Saawudii keessa walloo fi aarsi arraa fi qalee namni du'e ni jira. Arraa fi qaleen jiru. Gareen maakaalee arraa fi qaleen jiru. Arraa fi qalee namni du'e jiru na fakkaate hundi guruu baadhi akkasumas. Turkuma irraa hin dawwalee obaddee arraa fi qalee inumaa ol hin baane gareen maakaa gaara keessa qotte. Akkas kun walaa. Yes. Arraa fi qalee wanni du'e jiru lolli kun illee qabbanaa jira. Rabbii gaditti immoo waan kanaaf sababa qatee nuyi. Waan takkaan isinitti himan Jawaar Mahaammad gaafni inni mul'ate gaafni inni faarfamee
ayam oromo faristi media guddaa warra biyya ingilizi san gubbaa taa'ee dubbate san qofaan anis yoo rabbi jee inshallah wallabdee oromoo dhangala'uu dhiigaa haqa bade miskina kana sababa ta'e guyyaa amma jiru kana booda sifaan galchii dhiifama. okay sifan waa darbe dhageeffadha rakkoon oromoo wallabdeen oromoo tun akka isin furmaata argattu goonee maqaa guddaa akka argannu maqaa fi miti garuu hojjennu nuti dhugaa hojjennaa dhugaa kana keessa immoo maqaanis jira ilmi nama tokko gaafa dhugaa hojjete gaafa haqa hojjete gaafa mul'ate warri si bulleessi deeggara warri si arrabsullee ifumaan bee wannoo si godha harka si dhawaa jechuudha. Innaa kanaafi maal jechuu fedheeti ammallee warra dandeessan wajjin dhaabbadha akkuma amma argaa jirtan qabsoon Jawar Mahammadiif nuti itti jirru qabsoo laaftuu miti bu'aa isii isinuu argaa jirtan wallaahi osoo Jawar waan kana eegaluu baate osoo nuti Jawar gargaaruu baanne yoo xiqqaate hanga guyyaa har'aan tanaatti namni 15 qalamee jira osoo Jawar Mahammadiif nuti waan kana gabbaannee ijin dura nama 3 moo 2 qalame osoo isin gartan ija keessan duratti aboo Umar keenya osoo Jawar bisu dadda mucaa tokko Umar Jawar yaadattani aboo Umar keenya Khalid sagalee sanii jiran gamma Dijira, Rabbi sudah umar keenya aboo natin deresi narra gabab sih. Miskin to kolcha, miskin nama jo, nama miskin aja. Wayne, Umar keenya ja. Umar keenya ja, wallahi. Dubbachuu illee namatti ulfaata sagalee. Namni Islaamaa ka afaan kee dubbatu, miskiinni nyaatee garaa hin qabne, ka uffatee qaamaa hin qabne, ka riskii barbaada biyyaa bahe, ka ilmoo biyyaa qabu, ka jaartii biyyaa qabu, ka abbaa biyyaa qabu. Akkuma keetti jireenya barbaadu, akkuma keetti rahaa barbaadu, akkuma keetti boona barbaadu, akkuma keetti jaartii barbaadu, akkuma keetti ilmoo dhalee guddifachuu barbaadu. Haala sanii namnummaan Oromoo gachiibsee gorra'ee osoo inni maqaa keessi yaamee si kadhatu garaatti jabattee lubbuu irraa fudhatte jechuudha. Biyya kam keessi jiraatta? Nagaa kam argatta? Akkamitti gammadda? Konfidensiin kee maal ta'a? Jireenya akkamitti jiraachuu deemtaa asii booda? Harki mucaa san qale. Yoo rafte sagaleen san sammuu keessa sun dhufu mee rabbuma sun sodaadhu harki mucaa san qalte sagaleen inni hoggaa du'u yaa Umar keenya jechaa du'e sun si fuulduraanii baddi mee rabbuma guyyaa qiyaamaati jee ana haqalee miti ana ka sagalee san dhageeffateewu sagalee mucaa sanii amma kana na fuuldura dhufti yoo nyaadhus yoo deemus yoo rafus mee ati ka gubbaa dhaabbattee dhiiga isaa ka shoruuf kaahu ablee morma qabdee morma irraa buufti ka hoggaa ati qaltu san lubbuun namaa osoo akkana gettu rabbi sun sodaadhu ati haabaa oomiti kun Tigree miti shiishaan nagganne mucaan kun tamboon nagganne qawween nagganne hawaalaan dalagu miskiin kanamatu meeshaa miti kanama arrabsa isaa miti kanaa mucaan akkasitti du'e sun Khalid kaajjeesee kana moka du'e kana maatii gurbaa dubbiseera beektaa viidiyoo wayillee gadhiiseera maatii mucaa akkasitti du'e sammoo yoo barbaadin fidaanii asir akkaawuntii banadhaan jedheen akkaawuntii maqaa keessaniin kookinaadhaan abbaan banadhaas uummanni Oromoos na gargaartuun jedheen. Okay, inni mucaa kan ajjeese sun Jawar Mahammadiin to'atamee guys medda na baasaa guutaa Khalid. Maqaan isaa Fayyee Abdulqaadir jedhama kan du'e. No, ajjeese sun Jawar qabee ajjeese san qabee moo kam? Qubaan qabu wallaahi. Siifan kasii babbaan tokkoon qabu. Suuraa isaa maxxansee Jawar suuraa isaa maxxansee nama san. Mucaa sana ammallee eeruu godhu jira barreeffama barreessee namni mucaa kana qallee naamatan saajeeti mucaa kana maxxansee ammoo mucaan kun arsii warra gartee wantaati arsii gololcha kana wal maal isa bikka arsii baatan jechuudha. Ollaa keenya Khaalidoo dabbaaloo nama keenya walitti aanna magaalaa keenya. Haqale membaanu haqale sun qabamee Jawar suuraa isaa maxxansee eeruun isaa dabaatee information isaa mul'atee. Barbaadu jira malee maxxansine barbaadu jira. Okay, suuraa mucaa sanii qabdanii namni qabu jira suuraa gurbaa sanii. Suuraa gurbaa qaleessan dambeen kan qalame kanaan malee. Qalame ko warra isaati. Warra arsii tilaa sadiitan kana wal bira ana gololchaati walitti arsii collee akkana arsii collee ganda maanya daraartu jiru. Qaqale kun arsii dha moo walloodha? Qaqale walloodha. Walloo kasin nama qale? Inni amma yaa Umar jiru kana yaa Umar jiru kun. Umar kun ka walloo. Mee mutu godhe tokko sadiitan. Amma haqalame arsii dha moo haqalame kun eenyu? Haqalame arsii colle. Okay, haqale oo. Umar kun ka jiru kun maafiyaa walloo irraa. Walloo nama harki keessa nama qalu sun. Yaa walloo maqaan isin badee. Wallahi billahi tallahi walloo maqaan isin badee. Wallahi warri walloo maqaan isin badee.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عمر كن أبا تيك توكي تمو أبا قاله خيني يا مسلم Abbaa biyya sana akkiitti jiru jechuudha. Obboleessa kiyya jedhee mucaa waliin. أوكي تيك توكي مجا سنرد تما ميرا قلم سنو أدبه من أي ما وري بيتك كيسة إيه Isa dambeen garee mucaa keenya kana jala jirra mucaa maskaara argee maskala mekana isa kana akkitti dambaa fanneen. تيك توكي جروبان سنرد إرك قلم بيتني جايز رب سودا دنايما أما نجوري خنا أما والله دقيقة خنا جايز تيك توكي مجا نرك قلم سن مكا يوزر نيمي سا اوكي ني بيتني خون نتي ميا كوتك اركو سبا يو بيت خون نايم خط والله يون انت كتك تغوري في توبات ثانك يو تنير ور تيك توك سا يوزر نيم سا بيتن كو تانا ما رب زدادا تنير ثانك يو بيتي ور بيتن سنغالي ولا سنجي اما يوزر نيمي نما سني ور بيتن تيك توك سن ناغنا ربي جانا غنا Koi ningal ta koi. Naabse kasmat. Naabse kasmat ningal ta naabse. Koi tinir tin kana mujhe tora tinir nagal ta warasan. Wara naab bi khajosan. Khalid adi mujhe tora ngam dusa? Modi tara nafis kini dapat. Udara naman gaafa dubara na oguma biqilanii kan malee gaafa duni. اوكي نابسي كسمتي ورا تيك تاك سني في نما سمبي هو بربان يو غربا قال سم باسو باني الرابو داندلتو ناقبدو خناس اكمان كان باز سنت خناس نباب حطوها ارو اسمانو اجندا لما فاكم نجندا لما فان واي بقتوتا يمني في واي ولا اتاك جرتوتي واي ابو انس وجي والقبتو منير يودن ديسي ابو انس كان كاس نار كم ناغوري منير ابو انس منير موتر راغي غدك منير نرى جاي سامي بوجرا منير هدي بيا Bisa bakatini dia. او نمني لك كويس ابو انس كابتن بليز يقول لي يمن كثير تنتنا ولا دبالي سبر بعد جان انس ابو انس محمدين دفع وقتك ابو انس محمد وري بالبلي سا كابتن دبالتو سبر بعد جان اوكي اما وان سنغافدو خالد سوره سناغاي وقتك سوره مكاسرين ناغاي Aje. سورة متاكلة ميسن نغاي خمتاكلة ميسن مي وان داي مالت عمر سن هنبيك كمني ما إسا هنغام ما هنبيك كمني نفكاتي خرجي ما مال بيت مي توان كان راوت اوكي ونغاي سورة غربا سني سورة غربا قلبي سن نغايت الراتي كرجل سيفن ناغل تانا متو كتو كنا مني بيني جو اكسن نادي سي خالدو اوكي ايه فلما تاخذ نايم ركون قبل يقبض ابراهيم نبي تاخذ نايم ايه اوكي خرجي ما مال بيتا خبرات مو خا جوجول براني كذا خانو ما خاله ملكي متمدين قد قال يا عمر كجوسن جول ما دنگد داتا مو ايه نمو مدين قد يا عمر سو جو قال مسنين بيختن سنمات لا نين بهنجن بروف ملي خبرات سيا اوكي ايه ثانك يو Koi akkasi isa kana osoo hin taane kan sirrii mul'atu sii kaa qoy. اوكي انا خاي ميسي بن خالد كي كان كيف قلت لك تفيدو منابن ميسي بن كاي تو قبات سوره با قال ميسن باس قلت لك متى قال ميسن يا عمر جشا قال ميسن Qoi fidaara. sobanin be khanjina rabbi sudar yombe ne sobanin be khanjina khana mi khagale mesun Kan qalame isa kana maqaan isaa Fayyee Abdulqaadir jedhama. Nama gasi irratti qalame anas yeroo si kenna garuu waan san jawar addaan hin baasne suuraa mucichaa poosti godhee jira. abba qale mo khagale me tigiftitiya Qoi inni qalame Suuraan mucaa koy siban gutaka siban offset sirna da si wollo da wanta ati wollo da mi beredu laa ni arsiidha. okay ati arsida hayye khagale me hu wollo da mo arsida Kan qalame arsiidha kan qale walloodha. okay khagale me kana makan sañu Kan qalame kana maqaa isaan beeku kan qale umarii kan manni itti qalame immoo mana fincilaati. fincil mo gudda wollo kana mo okay Akkanatti qali akkana godhi akkanatti qali eegalbeen kun sidide itti jijjiiri kan jedhaanii ture fincilaadha jechuudha. fincil mo gudda kana fayyaa ta'e fincila kana jawar post godhee jirami
Poosi godhee jira garuu gaasii irratti qalame sanii akkasitti riyaaliitiidhaan adda baasaatti kennaafi. Okay. Mucaa kun manni itti qalame mana fincilaati. Hayyee mucaa kana maatiin isaa quba qabaa waan kana dhagee. Dhagaanii jira naadha babbaan illee kunoo har'a yoo balbataara. Kootu addanaa baasi mee addaan si baasa keetu kun okee koo addanaa baasi. Viidiyoo maatiiyyuu gadhiiseen jira bari dabbaan. Viidiyoo maatiiyyuu gadhiiseen jiraan. Viidiyoo maatiin mucaa kanaa dubbattu moo? Viidiyoo maatii mucaa kanaa dubbatan guutuu gadhiiseen jira. Mana fincilaatii miti. Mana isaatti seenaa kootu natti mi seenaa tulama qoyee kutakka. Waan goonu jira naa obsaa jira akkasumatti. Mana fincilaati viidiyoo guutuu jira dabbaan. Qoyee rakkoon jiru abshir ibroo isin deebisaan obsaati seenaa koon naayimi mana ingutti qalame ayyeeti. Kootu me koon naayimi. Koon naayimi mana inni qalame hin sobini kootu himi akka dhabbisan. Yoo fincilaa wajji wal jalaa gente immoo dhimma keeti. Kootu adda baasi. Siifan akkasuma naadhiisa kaameraa kan kee. Thank you. Maatiin mucaa kanaa? Kun maatiin. Itti bani tol fuudhime. Itti bani. Gargaaraa jedhu waa'ee gargaarsaa irra jiru. Islaamummaa ka Oromummaa kana isinidhaanna Homaan qabu Oromoo malee homaan qabu. Gochaa mujalaa dalagamu gochaa ilma namaatti hin dalagamne waan ta'eef cubbuu kana rabbis gumaa isaan baasaa. Seerri siin baasaa. Kanuma naantanii kan hubattanii bakka kana buuftanii maatii isaa kana bira akka dhaaban gargaartan. Namni nama gargaaruuf nama ta'uu itti gaafata waan ta'eef hundi keessanuu akka gargaartan dhaamsa obbolummaa ka Islaamummaa ka Oromummaa kana isinidhaanna Okay, siapa nak bini kan? Aku pernah nak. Nih, Idris, angkat rumah sagale kul kulle sodan des. Sagale kul kulle Idris. Rabbi sudah dah himboi nak tahu kopi ini share gula Rabbi semua sudah dah kulle Idris. Maal tidak bar? Idris sagale itu kul kullu miti akul kullu Idris. Wan kamu, jalan yang gua tu, wan guru yang kamu cuci. Oromo kane Oromo akana leo ngodu kana wa rabbu ma zaja ka falu kama kana rawa rabbi zaja ka falu bi ada kana da bada mucasan odoyi rabbi je utai surat ay rabbi je an halatu ki zo ne je an halatu ki zo ne ka tay ilma halatu ki kana surat dawal tay kana mo dikena yu gaman tay dikena yu hade garu brada man chura wala kana to makam ni mo ay noni ki yara kabda zarfa da ta ega sone balla na sane jira aku ini hati ini karena kematian pun ya keluarga kita lala jadi pura lah sih pura le madras mati pun darah fokus juga Yole nama madras le ada apa me Siapa coba naga biniga naga bicara okay sena tulama macam kuna isa kalam mana ingut kalam dan abas namni silki lama qabda follow ke sana dem sa share silin goda bakka no asman nanti mafan mana ingut kalam no ani dubadu Anu tu badu? Baasna salam tu anu badu. Anu tu badu? Sira koi si ban sana eget. What? You want to bend nama sendiri? Diga nama rata itu badu ti. silki lama warri qabda share sini goda ani bakkan makan Mal sudah tak? Himu sudah tak? Nama jes. Sena mal tak jo? no lakki ana bodde jolle nati dubatu Makai beri kira. Nama jes emo. Sena atu ya kam tu tak ada kanan. Wallahi billahi ruan sinjan. Iyo be tenu tiber sudah do. no bari ati search godi lali ka dabal mal tata search godi lali Kam tu surah si. Makan ay mi hakam jadi search ko na rin. no ani kino search si sera si ko namta ko chikola sa indem sa ko kesan No, di ma follow ti meti kharri ruamma. Yo be te mana sanatti mi maka ana dake basa. makani mullatu garu fi yani ijole nama Akkana singodin makani mullatu akkam? Sena malta jo. Ayo follow jara churufte ayo. Follow sing kabdura karna ka sama sena tula majam. Manu macam tekale mekana? Aku no kan video ti asia sena dura kaisa. Ma asbab tan mekana ko gabbi hola.
فيديو ماما تنا الناس بس أكون أمان إيش أمان من تين شيرنا أوكي حمزة جرتا مستر كم جرتا نجا فجأة ما لجيس يودا أبو براغا بات ملي واتك وانا جيس نقبسي من نارا باجرتي لا مال تجيس حمزة يجينا كده ملي أوكي ده كيف ده